Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan onkoloolessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Moozaambiik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessitee jirti. Mataa oduu tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati. Gujiif Booranatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota 6 ajjeesan jedhu jiraattonni gabaasa oduu boodaati. Irreechi malkaa'aa teetee dilbata darbe kabajamee jira. Waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara jaallanneetti isin dabarsa. Moozaambiik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Frelimo fi qormaata guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Kunis paartii mormituu ka ta'e paartii Renamo biraa dorgommii jabaatu isa eeggata. Pireezidaantiin biyyattii akka jedhanitti filannoon gaggeeffamutti dhiyeenyaan hordofamaa jira. Garuu gareeleen hawaasni siviilii akka jedhanitti namoonni filannoo kana hordofuu qaban kuma hedduun eehama isaan barbaachisu aangawoonni hin laatin jiran. Moozaambiik kaabaa keessatti loote seentummaan jiru dabalaa deemuun akkasumas filannoo duula filmaataa gaggeeffame irratti haleellaa banamuunis biyyattiin nagaa filattii jedhan pireezidaantiin biyyattii. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffamu yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'icha jaarmayicha buursur kan Dirree Dawaa irratti filataman dura taa'an paartichaa akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa martuu jaarmayaa sana seenanii walii wajjin hojjechuu akka danda'an ibsanii kunis caasaa deemokiraatawaa isa dhugaa biyyattii keessatti diriirsuuf akka ta'e hubachiisan. Paartiin kun ka biyya alaatti hundeeffame ta'uunis ibsameera. Balaa xayyaaraa Itoophiyaa baatii bitootessa darbee kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Maatiiwwan reeffa firoottan isaanii eegaa turan keessaa tokko kan umriin isaa 34 Abdullaahi Ibraahim tokko. Gabaasa Raa'el Ombooru Naayiroobii irraa erge soraa dhiyeessa. Maatiin keenya reeffa nama isaanii halee ganama xuyyuura Joomoo Keniyaataatti itti kennan. Xuyyuura kana keessa nama 150 olitti lubbuu dhabee kana keessa 32 nama keenyaati. Reeffa nama 28 dhufeen nama afran hafee maatii isaaniitti akka aadaaf amantii isaaniitti waan tolfate. Reeffi maatii keenya kan galiin afran ammoo maatii isaaniitti kennanii xuyyuurri Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 bitootes bara 2019 lafdha sun keessatti namni 157 dhumate 32 nam keenyaati. Boeing 737 bitootes dabre lafdha daqiiqaa 6 eegii ka'een duubatti gara Bishooftuu keessatti lafdha. Warra dhumate keessa tokko Abdullaa Ibraahimiiti. Namganna 34 Saudi Areebiyaa keessa warshaa nyaata horii keessa hojjeta. Adoo boqonnaa galuu lubbuu dhabe. Maatii isaatti baay'ateen reeffi isaa eeguutti jiraachuutti simate. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa keenya Moonikaa Juuma bulchoota mootummaa gugurdoo ba'aniitiin reeffa kan simatanii maatii kennan keessa tokko. We have had a chance to meet with the families. Akkan jette maatiin yaayyuu wal arguu dandeenye tajaajila biyyaa kennuuf waan kennuuf mallee illee kennineef akka jedhi gadda torba irra dandamachuu danda'u waan tajaajilu mallee ni tajaajillee jette. Akka jechisiitti namni xuyyuur sun keessatti dhumate cuftinuuyyuu yaa gargar beekanii maatii kennan. Reef maatii kana waan argan walitti barbaadaniitiin waan gargaaruu danda'aniin gargar beekuu danda'aniif tursan. Maatii hagii turtii tan keessatti kan yaadda illeen hedduutti jira. Namni hedduun ammoo maatiin isaanii reef namni isaanii dafanii arguu dhabuutti yaadda'anii wamtaa ta'eefuyyuu argachuu isaaniitti guddoo gammadanii Boeing nam lafdha keessa kan Indooneeziyaatiif ka Itoophiyaallee dabalee $50 miliyoona maatii qoode. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tarkiin haleellaa Siiriyaa kaabaa keessatti gaggeessitu dhaabdee dhukaasa dhaabinsi akka argamu dhiibbaa gochaa jiran. Kana malees aangawoota Tarkii irra uggurri akka kaa'amu gochuuf akkasumas rakkoo kana furuuf
jila itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peensiin hoogganamu gara Ankaraatti erguuf karoorfatanii jiru. Tarkiin karoora yeroo dheeraa irratti hojjetaa turteen gara Siiriyaatti seenuuf akka jirtu White House ega beeksisee booda tarkaanfii Tiraamp fudhatan qeeqa guddaa hordofsiisee jira. Kunis Kurdoota Ameerikaa cina dhaabbachuun hidhattoota Islaamaa waraanaa turan irra duula gaggeeffamaa ture sana keessa turan. Tarkiin immoo Kurdoonni sun shororkeessota jechuun haleellaa irratti bantee jirti. Haleellaa Tarkiin jalqabde kun immoo humnootiin Kurdootaa kanneen Siiriyaan Democratic Forces jedhaman mootummaa Siiriyaa wajjin akka waliigalan tolcheera. Raashiyaa fi Awurooppaa keessatti gargaartuu sadarkaa olaanaa kan pireezidaant Tiraamp ta'uun kan hojjetaa turan Fiyoonaa Hiil wiixata kaleessaa Yukireen ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Meeri Yuvaanoviich aangoorraa kaafamu jabeessanii kan morman ta'uu dubbatan. Gorsaa waa'ee nageenyaa akka turan Jaan Booltan akka Hiil dhiibbaa Yukireenii fi abukaatoo White House irratti godhamu kan ilaaleen yaaddoo jiru akka ibsaniif itti himanii jiran. Dhuga ba'umsa Fiyoonaa Hiil cufataan kan gaggeeffame yoo ta'u gadi fageenyaan qabiyyeensaa gaazexaa Associated Press, New York Times fi Washington Post irratti maxxanfameera. Kunis uummanni akka hubatuuf ta'uun beekameera. Hanga baatii adoolessa darbeetti White House gadhiisanii deemanitti kaawunsilii nageenyaa kan pireezidaant Tiraamp keessatti dhimmoota Raashiyaa fi Awurooppaaf daayireektara gameetti turan. Paartii Deemokiraatotaa irraa kanneen pireezidaantummaaf dhiyaachuuf dorgoman kibxataa har'aa falmii gaggeeffamu irratti dhiyaachuuf jiru. Kunis Ohaayoo keessatti kan gaggeeffamu ta'uu baatii waxabajjii darbee kaasee immoo falmiin marsaa arfaffaa gaggeeffamu isaati. Lakkoofsi namoota akka gareetti dhiyaatanii turanii keessaa inni ammaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Deemsi filannoo pireezidaantii Afgaanistaan irratti haleellaa loote seentonni gaggeessan siviilota miidhaman 460 ta'an keessaa kanneen 85 galaafachuusaa qorannaan tokkummaa mootummootaa beekseera. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni naga eegdota mootummaa akka jiran illee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsanii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase. Sanbata darbe kana godina Gujii ba'aa aanaa Gumeel Dalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraanaa bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2, godina Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumeel Dallootti raawwate jiraataan VOA'f himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraataa aanichaa akka ta'an obbo Duubalii ukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii haala ajjechaa abbaa isaa dhaqqabe akkasitti ibsa. Qoonni qaba mana Idiriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti kaa'eetti ajjeesan bakka waan qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa irra ajjeesuu barbaadanii malee waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatiif haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee mata qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mata irratti turgan onnee fi mata irratti. Nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaan jira uummanni soda guddaa qaba. Namni du'aa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanii baananii bobbaafachuu hin danda'an jechaadha. Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjechaan isaanis Gumeel Dalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduuba Areerootti raawwatamuusaa hime. Ammas guyyaa sunis nam baay'ee irraa ta'es qofa hin ta'in namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojiin deemaa jiru achumatti ilaalaan dhooftee jeestee bira yaate tokko biraa Sheek Mahmud jedhama. Humni naga kabachiistota mootummaas warra yakka kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiratanuus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumeel Dalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre. Obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumeel Dallooti. Warrooti sun tokko jaarsii abbaa qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reeffa labbuusanii bira deeman. Innis kaanii naannoo shiftaan uummata saamaa jirti fixaa jirti achirraa ka'eeti walitti bu'ichirratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35
Nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkame seera jiraachuun hin danda'amu. Dabalanis obbo Abdiin aanaan Gumeel Dalloo gama daangaa naannoo shaniin jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu. Haalli naannoo kan jiru rakkisaa gam kennaan naannoo uummata keenyaa kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha. Sodaan daangaa isa gamman jira. Keessi gama shiftaa kanaas sodaa jira. Kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jira jechuudha. Warris godina danda'amutti deeggarsa godhaatum jira. Wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii harmuun keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef akka danda'ametti cirmukeen dhaabbatanii walum deeggaraa jirra. Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa waboon socho'aniin raawwatame jedhame kan godina Booranaa Aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'edha. Akka jiraattonni godina Booranaa Aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa waboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota 4 ajjeesanii jiru. Liiban Jaarsoo jiraataan godina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe. Boorana kan gara fitaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama 4 ajjeesee milishaa fi nama 2 poolisii ajjeesee waan deemee baay'een achi deemee laalee ture. Warsun keessa akka tasaa namni tokko firfii ture. Sabab suniif achiin bahe duuba namootaan du'anii tokko Oma Bulee jedhanii, tokko Galgaloo Soraa jedhanii, tokko Dabbasoo Hariyoo jedhanii, kanaafuu warraan afranii du'e jechuudha. Yeroo ajjeesanii warri cufayyuu xiyyiitii 3-4 oliin dha'anii, ajjeesanii dudduuballee deebisanii xiyyiitii reef lafa dha'uun akkasitti gochuu kanneessa raawwatanii ajjeesanii jechuudha. Akka Liiban jedhetti ka'umsa ajjechaa kanaa hidhattoonni kun re'ee jiraattotaa uffatanii deemuu isaaniiti. Yoo jiraattonni re'een isaanii dura hidhattootaan irraa uffatamuu warra nageenyaaf himan warri milishaa warra re'ee saamee deeme kana to'annoo jala oolchuuf aduu deemanii walitti dhukaasuun uumamee jedhe. Sanbata darbe godina Booranaa Aanaadhaas keessatti warra ajjeefame jedhame keessaa tokko Oba Buleeti. Liiban jiraataan godina Booranaa yaada isaanuuf kenne Oba Bulee naaf ilma abbeeraatii jedhe. Inni nam gannaa naannoo 25 akkabaabii isaan jiru. Maatiin qaba ijoollee ija qaba. Miilallee cabsite. Harki isaallee cabsite mataa isaallee dhiitiin dhooftee gurraallaan jechuudha. Akkasitti ajjeefamu. Sodaan naannoo sun hin jirtu ammallee diinii waan jiruufi namni fakkeenya amma akka yoo masaaraan qabaatiin namni akkanumatti deebi'uun namatti ulfaataa jechuudha. Laftillee keessa baddaa waan taateef kanaafuu sodaan hin jira waan jedhu jira. Waa'ee jechaa humna naga kabachiistota mootummaa irratti dhaqqabe jedhame kana obbo Rashiid Gufuu bulchaa Aanaadhaas gaafannee turre. Naannoo sunitti qaamii sharee fayyadamuun sareen keenya yommuu irratti sarkaa fi milishaa keenya irratti fudhatee jirru. Kanaaf haala akkasii sunitti uumame yaa'u dhiibba nagaa uffaatu hin gaggeeffamne isaanis ijoollee irratti uffaatu bananii faanii yaa'anii waan akkasii sunitti jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii dubbatan. Dhugumaan loltoonni sin ajajidan Gumeel Dalloo fi Dhaasitti tarkaanfii fudhatame duuba jiru jedhee gaaffeen ture. Akkas jechuun deebisu. Lolli waraana kennaa fi waraana goolestuu gidduutti deemaa ture guyyaa guutuudha. Kanaan albeeki nama biraa waraana kennaan ajjeefamee hin jiru. Obbo Waaqumsaan waraanni keenya kan lolu warra raayyaa ittisa biyyaatii jedhu. Ragaa jiraattonni Gumeel Dalloo fi Dhaasnuu kennan yoo eerruuf garuu waan ta'e haalanii jiru. Nuti tarkaanfii rakkasaa akkasii hin fudhannu. Waraanni keenya waraana uummata ajjeesuu miti. Waraanni keenya waraana beekti kiristaanii qubatu miti. Waraanni keenya waraana maatii keessa qubatu miti. Waraana maatii irraa fagaatee qubatu. Tarii immoo waraana haadhaa ulfa ajjeesuu miti. Waraana beektii cinimisfatu ajjeesuu miti. Riphee lolaa saba keenyaati nuti. Saba keenya waan ajjeennuuf hin qabnu. Tarkaanfii rakkasaa akkasii illee hin fudhannu. Waa'ee jecha aanutii lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jala hin oollee jechuun dubbatu. Aangawoonni aanolee VOF dubbatanis nageenya kabachiisaa jirraa deebii jedhu malee nama yakka kanaan wal qabatee to'annoo jala oolchine irraa jedhan hin ifoomsine. Haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jirra. Itti aanaan hoogganaa biirochaa Koloneel Abbabee Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii, Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan. Nuti yeroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fedha qabus ejjennoo isaa ibsatee ta'uu akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa kaasee ejjennoo mootummaa naannoo keenyati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture. Ammas taanaan suni bakkuma isaa jira.
akka biiroo keenyattis akka naannootittis akka mootummaatitti. Irra deebiidhaan obbo Abbabee erga tumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa WBO'n socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffii akkas jechaan deebisan. Biiroon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedhee biiroon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuu kan of jireenya qoondilaatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jiru. Ammas keessummeessuu qophii. Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Gabaasa itti naaceen immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 900 oliif da'oo taatee jiraachisaa akka jirtu eejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru eejensiin kun ibseera. Tsahaay Daamxootu gabaase. Itoophiyaan baqattootaaf da'oo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon eejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Eejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf da'oo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daariktera olaanaa eejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture da'oo fi nyaata kennuufi qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran. Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture humanitarian aid kan jedhamu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampii keessatti tursiisaa waan keessa jiraatu kennitaa waan nyaatu kennitaaf. Amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galamee kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaatii hojjetee buluu qaba. Biyya isa da'oo kenniteef irrattis ba'aa ta'uu hin qabu. Hojjetee jiraachuu danda'uu qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii laachuu qaba. Lachuufii qabna kan jennu irratti walii gallee irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana, muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoottan lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna. Biyyoonni baay'ee filatamaniiru. Biyyoota kana keessa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha. Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru. Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessa kaampiin ala jiraachuu hin danda'u. Hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxarama hojjechuu hin danda'u. Hojii uummata hojjechuu hin danda'u. Kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u. Akkuma lammii kamittuu mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u, sarviisii argachuu danda'u, akka lammii kamittuu immoo hojjetanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha, mirga guddaadha. Akka waliigalaatti uummata afaan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammummaa hin kennuun seera biratti ilaalama garuu integreet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf. Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera. Kana gaafa kun callisni uummata gadi hin dhiif. Fandiin barbaadamuu qaba, carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100f carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sanaa 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatiijii waggaa 10 boocnee amma mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu, sarviisii kanas gaafa misoomatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhamu jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Hagammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Hagammaatti waan qabnu qoodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaruu qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu, carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hidhuma jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu. Mana barumsaa gaafa ijaarru manni barumsaa hojii tokkotti ijaarama. Maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatiin maqaa baqataatiin dhufa. Mana barumsaa sana keessatti rifiijuun barata, uummanni naannoon barata. Wiirtuu fayyaan ijaarra. Achi keessatti uummanni hin fayyadama, rifiijuun hin fayyadama. Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaarraa dhufan 900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti da'oo argatanii jiraachaa jiru.
Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Doollootti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun. Fakkeenyaaf Doolloo yoo deemte misooma lafaa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama, rifiijuun hin fayyadama. Harki 70 uummata naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetamee sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2 si'a 3 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Sumaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 30 immoo rifiijii keenya jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isaaf deemaa jirra. Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti da'oo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 150 kan hin caalle argattee kan jedhan obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jedhan. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jedhan obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jedhan. Itoophiyaan karoora qabiinsa baqattootaa amma qabatteen Afriikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin wallee kanaan sagantaa afeetti ce'e. Sama le 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 nano, we le 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 le, we sama le 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 nano. Akas, Unica, Lidire. Nama gobanaa walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Irreechi malkaa ateetee dilbata darbe magaalaa Buraayyuu naannoo hidha bishaan Gafarsaatti kabajameera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa namoota jiraataa naannoo malkaa ateeteef irreeffannaaf dhufan haasofsiiseera. Tsahaay Daamxootu gabaase. Irreechi malkaa ateetee kan magaalaa Buraayyuu laga Gafarsaa irratti irreeffatamu dilbata darbe bakka Oromoonni fi saboonni obboleewwan Oromoo argamanitti irreeffatameera. Irreechi malkaa ateetee waggaa 29 oliif osoo hin irreeffatamin ture bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deebi'ee irreeffatamuu jalqabe jedhan adde Kabaa Bayyanaa jiraattuun magaalaa Buraayyuu naannoo malkaa Gafarsaa jiraatan. Irreechi malkaa ateetee bakka wanta rakkatan itti bahanii waaqatti kadhatanii furmaataan deebi'an kanaaf malkaa ateetee jedhamee jedhan. Malkaan kun keenyuma kan Oromooti. Malkaa Oromooti durii jalqabee abbootiin keenyatti irreeffachaa jiru. Irreeffatu yoo bonni dheerate waaqatti kadhatu nuu roobi jedhu sa'aafis roobii nuufis roobii nu jiisi sanyiif dachee waliin nu gahii jedhanii kadhatu. Hin roobaa hin facaafatu horiin afis margi margaa. Kennaa waaqayyoo kenne waan ta'eef aadaa harkaan qabanii walitti dabarfatanii miti dhalootaa dhalootatti kan darbu jechaadha. Irreechi malkaa ateetee waggaa 29 oliif osoo hin irreeffatamin ture
Bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deebi'ee irreeffatamuu jalqabe irreechi malkaa ateetee jiran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee. Seenaa waggaa 150 awwaallame keessatti irreechi malkaa ateetees akkuma irreecha malkaatti kabajamaa jiru keessaa tokko ta'ee yeroo dheeraaf addaanchitee ture. Keessumattuu bara 1971 as sababa bishaan gafarsaa giddibii hojjetameef bishaan kun xuraa'uu danda'a, balfa ta'uu danda'a, summaa'uu danda'a waan ta'eef baduu qaba jedhamee akka inni badu godhame. Qabsoo uummatni Oromoo godhe duudhaa keenyaaf seenaa keenya deebisuu keessatti gocha godhamee fi tarkaanfii fudhatame garuu kan waggaa 29f addaancitee ture deebi'ee bara baraan kabajamaa. Har'a irreechi malkaa ateetees akkuma malkaawwan biraa kan hora Finfinnee hora Arsadeetti kabajamu beekamtii argatee sadarkaa biyyaatti sadarkaa Oromootti sabaa fi sablammoota hundaa wajjin kabajuudhaan naannoo sana osoo waliin qoodne tokko taanee gammachuu amma arganne daran kan ittiin dabaallu waan ta'eef uummanni magaalaa keenyas daandii amma jalqabdan daandii tokkummaa duudhaa keenya deebisuudhaaf qeerroowwan keenya foolleewwan keenya abbootiin gadaas hojiin jalqabdan hojii boonsaa. Uummanni Oromoo hedduun irreecha malkaa ateetee irratti hirmaataniiru. Dargaggoo Waaqjiraa Gulummaa jiraataa magaalaa Buraayyuuti. Dargaggoon irreechi nagaaf jaalala ta'uu lallabuu qabu jechuun dubbate. Dargaggoon amma aadaa qabnu kana irreecha qabnu kana kanaan olitti addunyaatti cimsee beeksisuu qaba. Keenya keessumaa foolleen kana irratti xiyyeeffachuu qaba. Yeroo ammaa kana Oromoonis addunyaadhaaf kan inni gumaache keessaa gadaadha. Gadaa keessatti immoo irreechi iddoo guddaa qaba. Irreechi bakka olaanaa waan qabuuf Oromoon kana cimsatee aadaa isaa irreecha isaa sirriitti kabajatee yeroo ammaa kana addunyaa irratti aadaa isaa fi eenyummaa isaa beeksisuu qaban jedha. Dargaggoo Jaafar magaalaa Finfinnee Furiirraa irreeffachuuf gara malkaa ateetee dhufe. Irreechi Oromoodhaaf bakka wal argaa, bakka marii fi bakka lallabaati. Malkaan irreechaa hundi akka qabeenya Oromootti kunuunfamuu qabaa jedhe. Mootummaanis karaa isaatiin ta'ee hawaasnis ardaalee jiraa kan jiran hunda kunuunsanii akka yeroo irreechaa qofa osoo hin ta'in yeroo hundayyuu kun eeganii iddoo bashannanaa wanta godhanii akka iddoo yeroo biroollee dhufanii akka daawwachuu danda'anitti mootummaan kunuunsa qaban jedha. Dargaggoo Baayisaa Lamuu jiraataa magaalaa Finfinneeti. Irreeffannaaf gara malkaa ateetee dhufe. Irreechi bakka itti Oromoon eenyummaa isaa cimsatudha jechuun dubbate. Irreechi Oromoof jaalala, nagaadha, tokkummaadha. Sabaaf sablammii kamuu hammatee kan ofitti qabu. Irreecha keessatti maalummaa keenya kan itti barre. Oromoonni baay'een maalummaa isaanii wallaalan haala irreechi amma godhame kanaan maalummaa ofiitti kan deebi'an Oromoota baay'ee jira. Kanaaf waan ta'eef Oromoon hunduu jabaatanii maalummaa ofii namni seenaa ofii hin qabne koboota bishaan irra deemu waan ta'eef maalummaa ofii Oromoon kamuu maalummaa ofiitti jabaachuu qaba, maalummaa ofii beekuu qaba, aadaa ofii jabeessuu qaba. Namni aadaa ofii hin jabeessine, maalummaa ofii hin jabeessine eenyumtuu ofitti hin qabu. Hoo maalummaa kee jabaatti eenyumtuu si kabaja, maalummaa kee taa jabaannu jedhaan. Namoonni irreecha malkaa ateetee irratti hirmaatan kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin bakki irreecha guyyaa irreechi ga'e qofaa qulqullaa'uu hin qabu. Bu'uuraaleen misoomaa guutamee fi giddugala bashannanaa bakka hawwata turizimii ta'e madda galii ta'uu qaba. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaban dhaamsa isaaniitiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa.